gama hundaan namoota beeknutti ijoollee followers gurguddaa qabanitti yeroo gastis yeroo maalis si beeksisna. Kitaabni kee in kufuu, in hafuu, in dhokatu, in baa, hin maxxanfama. Kana amanii anis nan amana. Nama jabduu yoo taane wal cinaa jirra waan dandeenyu maraani. Jabaadhuun siin jedhaa Biqiltuu kiyya dhiifamaa isaa yoo isinitti dheeresse. Rakkoon qabu fadamuun nette. Abshir dhugaa. Galatoomni kun galatoom. Galatoomni agaan anuun goomu. Abshir Biqiltuu waan kun dandeenyu nu goona. Anis haaluma yerootti nam jetin malee akkatti sagantaatti si qopheessa jee yaadee ture. Wal marannee ture waan biraatu dalagaa biizii na godhe. Kallattumaan gaa sagantaa teenyatti deebina. Biqiltuudhaan gargaaruu barbaadan mana kanatti nama guyyaa garii asittis ijoolleen hedduun kun haga dandanitti $100 illee taatu akkaawunti irratti asirraan daayirektii oduma ta'anii gargaaraa jiran. Warroonni akkasittis gargaaruu barbaadan ishii foloo godhaatii keessan gargaaraan dhaamsa kiyya malee. Ana kan danda'utti yeroo hedduu hoggoon ishee asitti argee ol baaseen bakka hundatti wanni godhaa jira. Garuu idduungaa kabajamoo fi jaalatamoo qaqqaalii akka mooneet intala Oromoo Oromummaan irraa urgootu akkasuma immoo Mansuur abbaa keenya abbaa qabeenyaa tokkicha Oromiyaadhaatis nudutti argama. Tana booda warroota gaa duraan Mansuuriin asitti nudutti argamu uffata aadaatiin faayaman suni oduu dhufee akka faayatti eessa hirtume ijoolleen uffata aadaa baratan suni hoottaa akka madduu tanatti nu wajjin taphadhaan dhaamsa kiyya akkasuma immoo warri Oromiyaa keessa jirtan Mansuuriin dubbisuu dandeessanii barattoota harka qalleeyyii taatan aadaa ofiitiin boonuun of guddisuudha maalummaa ofii guddisuudha akkasuma immoo afaan ofirratti ichanii afaan ofii dubbatuuni if guddisuudha saniin ala afaan amaa kana maarree kanan jibba jechuun akkasii faayidaa hin qabu yaada jiruun Mansuur nu ibsee macarasha irratti gaa Mansuur xiqqashoo walaloo Hacaaluu takka Biqiltuun mana kiyya kanatti waliin dhiyeessine qabdi yoo yaadatte gaafii goonee ta'a haga san dhaggeeffatte addayaanaan jaa. Biqiltuun. Dhagaa jirtaami? Dhagaa. Ni qabdaami walaloo? Ni qabayee. Alright. Hacaaluu jetteemi? Yaa. Yaasa dhugaa sabaaf zarraaf jettee duttu yaasa durgeerarsaan diina dugda kuttu hacee koo goota akka maqaa sagalee guddistuuf ispiikerii haqaa yaasa qoogdi taankii qawwee gachisiisu yaasa xinnaaf guddaan ajab jechisiisu yaasa jechoota isaan akka diishqaatu lolee yaasa onneen gaaraa kan qooqni kiilolee yaa guddisamaa immoo fakkii taaddee birruu gooticha waltajjii beeku ormaaf firruu. Qeerransicha Amboo yaa leenca Oromoo akkam jirta hacee qaalii qomoo jirtuu feesa jirtu achumatti dhiiftee utuu hin jaallatiin erga boolla ciiftee sabni dadhabe kaaf sideeffachuuf biyyee akkam sitti jirti maaloo jiruun biyyee leencicha muuziqaa yaaraasaa waltajjii ni geerartamoo maaloo jetta achi yaanni reelaata Oromoo sabaqee kan waltajjii raasu dhabne kaa akka kee. Nutti qaawwite ka bakki kees dhaamottee maalitti jirtaree atoo bakka dhaqxee hacee ilma haqaa qaalii koo qulqulluu yaasa onneen gaaraa eeraa akka tulluu yaasa dukkanatti alagaan sidhaante yaasa dhugaa dhabdee gumaan kees hin baane yaadaan si wajjiniin fagaanne rarraane si yaanne kaa kunoo jirtuu kees dharraane hacee koo garraamee yaasa garaan adii erga nurraa deemte geesse waggaa 3 hin amanne nunnoo hayyuu ilma hayyuu ni deebita seenee si eegna har'ayyuu gumaa keen nu aarsa gurrarraa nu wacee ni deebita mooree achi nafta hacee abbaa milkii hacee abbaa wabii jirtuu kan kee yaanne kunoo dhabne gabii maalooree hacee koo goota koo qaxalee jirtuu nuun jedhi kaa har'as akka kalee. Achuma taa'itii ergi kaa sagalee nutoo si dhageenya ati nu waami malee goota goonni dhalchee hacee ilma hayyuu nu duutee keen beeknu nuuf jirta har'ayyuu geerarsaaf sirba kee ergaa meeqa dhaamtee tokko nu gootee tawaan tokkummaas waamtee
jaasa dhugaa sabaa waamaa turte daftee kanaaf atin duune ni jiraatta haftee yaa guddaa guddattu yaa kurma hundeessaa seenaan duune qabda laphee keenya keessaa. Ni maqaa kee faarsina suura mirmirsinee qumbiisiif aarsina kana ceekoo jedhee suuraan siif dhaadannu torbee tokko booda siyyuu hin yaadannu har'ayyuu geerarsaaf sirba keen ergaa meeqa dhaamte tokko nu gooteetta waan tokkummaas waamte. Yaa guddaa guddattu yaa korma hundeessaa seenaan duune qabdaa laphee keenya keessaa galatoma. Galatoma. Jabduu teenya. Baay'ee gaariidha. Normaalii aceen goota keenya Oromoo ta'ee afaan Oromoo haasa'ee namni isaa hin jaallanne namni isaa hin kabajne hin jiraatu. Yeroo kana ammatu intala akkana argee intala akkana artii gaggaransitee Oromoo ol kaastee faarsitee hojjettu argee waan guddaa godhaafi garuu egaa maal goona rabbii aangoo isaati wanti hundiyyuu aangoo rabbii waan ta'eef isa keessa seenuu hin dandeenyu. Baay'ee gaariidha biqiltuu inshaallah walalootti qopheessitu irratti inni keenya si qarqarra. Thank you so much galatoma yeroo beellamaa keessaan naa barreessa nan dhufa. Sila garuu sireen owwitee na eegaa jirtii jettee ani sireen koo anumatti dhaqee owwisan jedhe malee sireen koo kan namni na owwisu hin jiruun siin jedhe. Ati immoo owweessa eegaa jiraan an jette akka mireessaa fidde kana haasaa kana. Jecha kayyaa hirribni kayyachuu kayyaa hirribni kee sa'a hirribaati jechuu fadheeti. Thanks so much. Nabula jiraadha. Ayyee keessaan si barreessa abshir. Ayyee. Laali. Silaa miliyoona keessaa yoo rabbis. Nagaa sayyid. Ministeerri bullukkoo uffattee jirte isaan sitti qorreessan. Amma bakka afumaafu kunoo of uwwiseen jira ofiinu. Ni falmata. Dhaqee beekotoo sitti hin qorree. Daai. Akka ajaa'ibatti falmata. Haa agajara keenya kara Mansuuriin gaggeessa akkamitti gaggeessamee Mansuur jaani komantii warra komantii. Anallee na gaggeessa. Moonet Mansuur. Ibsi shaanillee ni rafa. Ni rafta. Moonet naafin guyyaa. Si afeere. Maaltu jira gaafatti ani bari hin dhageenye. Aadaa ofiitiin boonuu. Gaaf sabbataa? Yaa. Abshir uffadheen dhufaa maarree kun huccuu akkas bareedu kanan irratti ilaalaa jirtuumi? Yaa uffadhu kottu karaa argee ni qabda? Ni qaba Abshir hundaallee ni qaba diizaayinara cimtuu siman diizaayin jirti waan ta'eef ishee dugda duuba kiyya jira warreen biyya alaa jiranillee ajajachuu barbaadanii siman diizaayin jedhanii weebsaayitii ishirra feesbuukii galanii ilaaluu ni malanii asirrallee ni jirti. Anillee gagadhiisaatiidha kanan jiru. Irreechaafis egaa qopheessaa yenna sumaane uffadheen dhufaaf Abshir gaafas maalan kaa'ee darba. Namni maallarraa barata jennee eeguu qabna of eeggachuu waan dubbannus hojjennu maraayyuu aadaa keenya duudhaa keenya ol keenya darbuu qabna. Warri nu dura turan lubbuu isaanii aarsaa nu godhani nuti immoo lubbuu isaanii aarsaa godhani lafeen isaanii